hidhattu malee namni si kabaju hin jiru. Akka sabaatitti Oromoon hidhachuu qaba. Akka yaadaatitti yaadni Itoophiyaa jedhamu kun the idea of Ethiopia burkutaa'ee jira. Inni burkutaa'uun isaa ammoo kan uumame bu'uurumarraayi. Sirni biyyattiin ittiin ijaaramteetu bu'uurarraa rakkoo qaba. Bu'uurarraa haala inni itti ijaarameetu rakkoo fundamental ta'e, rakkoo hundee waan qabuuf durumaanuu waanuma dhibamaa ta'e tokko ture. Waggaa 150 ol kan ta'u kana keessatti erga impaayerri Itoophiyaa ijaaramtee akka impaayera sabaaf sablammoota hedduu of keessaa qabdutti erga ijaaramtee booda biyyattiin sun dhibee wajjin deemaa turte. Namni ishee hoogganus namoonni siyaasa hooggananis biyyattii dhuma dhibee qabdu kanarraa dhibee isheerraa fooyyessuuf, dhibee isheerraa rakkoo ishee hiikuuf, suphuuf tattaafachaa turanii jechuudha. Garuu uummanni Oromoo kan baruu qabu inni tokkoffaan sirni biyya Itoophiyaan irratti ijaaramte kun sirna Oromoo fi sabaaf sablammoota adda addaa diinoomfatee jalqabe. Bara 1931 gaafa Itoophiyaan yeroo jalqabaaf seera heera mootummaa kan barraa'e lafa kaawwattu kaayyoon isaa maal ture yoo jette Teklamaariyaam kana jechaa ture preambilii isaa irratti biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu tun biyya kiristaanaati. Garuu musliimaa fi aramanii fi falaashaadhaan marfamtee rakkoo aggaammii guddaa keessa jirti. Aramaneen sun Oromoodha. Aramaneen sun warra amantaa hin qabne jechuun kiristaana miti, musliima miti yookiin falaasha miti, beeta Israa'el miti. Uummata kanatu rakkisee ni jira. Amma immoo bilisummaa ishii, walabummaa ishii warra koloneeffattoota faranjootarraa waan oolchiteef amma achi akka saba tokkotti, akka uummata tokkotti, amantii tokko jalatti, eenyummaa tokko jalatti ijaaramuu qabdi jedhaniiti lafa kaahan. Bu'uurarraa sabaaf sablammoota biroo aadaa, eenyummaa, seenaa warra kaan diinoomfattee isaan barbadeesseen bakka isaaniiti irratti Itoophiyummaa dhugaa ijaara. This is the fundamental colonial logic of displacement. Bakka isaanii irratti, bakka isaan dhabamsiifaman irratti Itoophiyummaa dhugaa ijaara jettee achi irratti hundoofte. Kanaaf seera heera mootummaa biyyattii sana keessatti mootiin guddichi Haile Sillaaseen eegaa Ortodoksiiti. He is the defender of the Holy Orthodox faith kan jedhamu. Aangoon isaan harkaa bahuu hin qabdu kan jedhamu. Afaan Amaaraa qofa kan jedhamu kanaaf diinoomfattee jalqabde jechuudha. Kanarraa kan ka'e Oromoo akkamitti ilaalaa ture biyyi sun bu'uurarraa Oromoon diina, Oromoon bineensa yoo feete gulguu, Oromoon biyya diiga, Oromoon nageenya biyyattii sanaaf rakkoodha. Kanaaf Oromoon adamsamuu qaba. Oromoon gad xiqqeeffamuu qaba. Xiinsammuun isaa gad rukutamuu qaba. Akka sabaatitti cafaqamuu qaba. Yaadni kun by the way gadduma kan Abiy Ahmediin irra deebiidhaan dubbatamee ture. Uummatni Wallaggaa fi Jimmaa maal walirraa qaba afaaniin malee gaafa jedhee dubbate san utuma deemu adeemsa keessatti maal jedhee kan sabboonummaadhaan deeggaramu, siyaasni sabboonummaadhaan deeggaramu kun gad cafaqamuu qaba, suppress ta'uu qaba jedha. Kun maal jechuudha? Sabaaf sablammoonni biyya san keessa, impaayera sana keessa jiran gad cafaqamanii jiraachuu qabu kan jedhudha. Gaafa hin taaneef immoo gaafa cichee uummanni sabaaf sablammoonni adda addaa warraaqsa gurguddaa gaggeessee gaafa biyyattiin bittinnaa'uuf deemtu immoo gara suphuutti deemu daddafanii. Egaa maal goonaa walqixxummaa sabaaf sablammootaa kabajnaa, namni hunduu lammii Itoophiyaati, amantiin keessanumaa, aadaan keessanumaa kana goonaa. Garuu afaan Oromoo, afaan Amaaraa dubbattu eenyummaa keessan lammaffaa biyya san keessatti eenyummaa fi seenaa fi seera fi maal keessan
sadarkaa lammaffaa irratti kan ka'u ta'a malee kan Itoophiyaa akkasitti jiraata. Kuni suphuudha. Kuni yaalii gochuudha isa jiraachisuudha. Akkam bittinnoofne, akkam harkaan facaafamne, akkuma jiraattu lubbuu itti horuu fi dheeressuudha. Kana rakkoon jiru bu'uurarraa rakkoon irraa qabdiiti. Bu'uurarraa rakkoon sun furamuu qaba. Kan immoo akkamitti goona? Multinational, multi-foundational, multi-confessional gooneeti irra deebiidhaan ijaarraa jijjiirama bu'uurarraa ta'u ijaarraa kan jedhu abdii Oromoo keessatti hore. Yoom 91tti. 95tti keessattuu gaafa mootummaan heerri mootummaa Itoophiyaa jijjiirame jechuudha. Isa santu abdii dhaloota qubee kanaa abdii ummata Oromoo baranaa ta'e. Isa santu akka gaafa EPRDF ofirraa haleelne akka mee jijjiiramni dhufuu danda'a jennee irraa qusannu kan nu taasise jechuudha. Maaliif ummattoonni kun hanga ammaatitti cunqurfamaa yookiin immoo eenyummaan isaanii bara dargii sadarkaa lammaffaa jalatti godhame kan deemamuun amma achi abbaa biyyummaa isaanii gonfatu. Nuyi sabaaf sablammoonni biyya kanaa jedhee jalqabaa heerri mootummaa. Xiqqoonis guddaanis hundi isaanii biyya san akka bu'uureessaatitti akka namoota hundeerraa biyya san ijaaretti laallamuu qabu. Kan fagoos, kan dhiyoos, guddichis, xiqqeechis. Okay? Hundi isaanii akka biyya san bu'uurerraa isaan ijaaran fedhinnaa isaaniitiin at least waadaa seena. Heerri mootummaa biyya sanaa. Isa amma deegutti deemuuf jiru. Maaliif? Kanatu Itoophiyaadha. Sun rakkina ta'ee waggaa 27 darban kanaaf jedhu isaan biyya diiganii wayyaanii fi Oromoon walii galanii OLF fi TPLF walii galaniit biyya diiganii nuun jedhu. Maaliif? Biyya san fayyisuudhaafis yoo barbaadame bu'uurarraa rakkoosaa furuu qabnaa waan jedhameef jechuudha. Karaa saniin uummanni keenya mirga hiree ofiif murteeffachuu kan jedhu gadi bahee irratti hirmaatee fedhinnaasaa agarsiiseet biyya san hin itti fufsifnamoo hin diignamoo biyya ofii keenyaatti ijaarramoo kan jedhutti nu geessuu danda'a. Isa san sodaa isa sanaatu amma lola har'a arginu kana uumee uummata keenyas rakkoo guddaa keessa seensisee Itoophiyaas diige. Karaa biraatiin Oromoon biyya san suphaatuma jiraate. Erga gaafa cabee gabrummaa jala seene Goobanaan hin yaale, Habte Giyoorgis hin yaale, Baalchaan hin yaale, Gabayyoo Gurmuu hin yaale, Raas Abbabaa Aragaa hin yaale, Raggaasaa Araarsaan hin yaale, namni isa hin yaale. Oromoon barcuma biyya sanii marsee eegaatuma ture. Waraanni Itoophiyaa, raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa harki guddaan Oromoota turan. Biyyattii san kan nyaachisee bulchus, kan qotee nyaachisee bulchus, kan marsee eegus hundi isaanii Oromoon gaafni biyyattii san hin eegne, Oromoon gaafni biyyattii san jiraachisuuf yaalii hin goone hin qabu, barri hin jiru, bara baraaf eegaatuma ture. Gaafa mormii kaasan ijoolleen Oromoo qabsoo fincila kaasanis biyya san tolchuudhaaf, bu'uurarraa jijjiiruudhaaf, waloodhaan uummata kaan wajjin waliin jiraachuun ni danda'ama jechuudhaaf ijoolleen Oromoo qabsoo warraaqsa bara 1974 irratti baay'ee irratti wareegaman. Haayileen yaalee ture, Baaroon yaalee ture, Icaat ijaaree. Okay? Oromoon hin yaaliin hin jiru. Margi Nugusee faan yaalanii turan biyya san ijaaruudhaaf, eeguudhaaf itti wareegaman. Damisee Bultoon faa irratti du'an jechuudha. Oromoon gaafni inni biyya san marsee eegurraa dhaabbate hin qabu, gaafa inni ishee suphuudhaaf yaalii godhurraa dhaabbate hin qabu. Ka amma deemee mararaan biyya san rakkoon biyya sanii rakkoo sabaaf sablammootaa cunqurfama sabaaf sablammootaati. Rakkoo san uumuudhaaf mariitu barbaachisa. Marii hoggantootaatu barbaachisa.
aangoo waliif qoodutu barbaachisa. Waliif wal hubannee jiraachuutu barbaachisa jechaa ture. Hanga har'aatitti waa'ee Oromoo miti adda durummaadhaan paartiin KFO adda durummaadhaan waa'ee Itoophiyaati. Rakkoo Itoophiyaa furuuf qabsaawaa ture. Bara meeqa? Rakkoo Itoophiyaa gaafa furru Oromoonis argata. Sabaaf sablammoonni birootis furmaata argatu. Biyya ofiif bulchuus ni danda'ama. Sagantaa isaanii keessatti kanatti barreeffamee jira. Mararaan yaale, Baqqalaan yaale, Jawaar yaale. Okay? Namni Itoophiyaa suphuuf yaaluurraa dhaabbate hin jiru. Hacaaluun kan ajjeefame Oromoon biyya jaara malee Oromoon biyya diigaarii xiqqaas gabbarree guddaa kanarra maal goonaree jechaati. Kanarra maal goonaree? Gaafa inni ajjeefame Itoophiyaa suphuun kun yaaliin Itoophiyaa suphuudhaaf godhamaa ture isa dhumaa taheeti gadi bahee. Isa fudhachuu dadhabdee Hacaaluu galaafattee Jawaartu nu hafa jette gadi bahaniitum ifatti hiriira nagaa godhatanii Hacaaluu galaafannee Jawaartu nu hafa. Maaliif Jawaar irratti xiyyeeffatan? Jawaar akka nama tokkotti miti. Mallattoo qabsoo qeerroo bara kanaati. Mallattoo dhaloota kanaati. Qubee mallattoo dhaloota qubeeti jedhamee waan laallameef. Isatu amma rakkina guddaadha jedhamee waan laallameef. Qeerroo mataa gadi cabsuuf, Oromoo mataa gadi cabsuuf jedhanitti isa mana hidhaa buusanii inumaa ajjeesuu dhuma qabnaa jechuutti ka'a. Jawaar yaalee, Baqqalaan yaalee, Mararaan yaalee, KFO'n yaalee, OFD'n yaalee kanaan dura karaa adda addaatiin Oromoon mi'eessoon keessa jiran yaalanii, icaat keessa turan yaalanii, okay? Kun warra mormuudha. Akkasumaan hojii idilee godhatee eegummoo kan akka abbaa kootii warra fiidaalota tajaajilaa turanis Oromoodha. Biyyattiin sun bakki itti dhaabbatte Oromoodha. Kan jiraachise Oromoodha. Nyaachisu Oromoodha. Har'as wal falmiinis wal dorgommiinis biyyi saamamaa jirus har'as biyya Oromooti. Namni hundu Oromoo akka irra tarkaanfatee aangootti deemuudhaaf laallamuudha. Kanaaf Itoophiyaan kana waan taateef Itoophiyaa kana suphuudhaaf jaran yaalle nu ofii keenya ittaanaan aan hiriyoota keenya wajjin Jawaar wajjin maal jechaa turre bara 2017 keessatti is transformation from within a hope or a mirage. Barreessee ture Addis Standard irratti. Hundi keenya maal jechaa turre? Is there a possibility? Amalaat mee yeroo haa kenninuufi yaada Itoophiyummaa kan mee irra deebiidhaan jijjiirree akka biyya haaraatti bu'uura ishii tolchine akkuma seerri heerri mootummaa biyya sanaa jedhutti uummanni sagalee isaa dhageessifatee karaa dimokiraasiitiin karaa referendamitiin asii biyya kana wajjin nan jiraadha moo hin jiraadhu kan jedhu gahuu garasitti deemuu ni danda'ama laata jennee transition from within is better. We will not risk dismemberment. Itti deemu nuyis yaallee jiru. Nu balaaleffatan. Diinni biyya sanaa Tsaggaayee fi Jawaar godhamee fudhatan. Bara I think waggaa 5 ol duula gurguddaatu nurratti godhamaa ture. Gaafa inni hidhamu Facebookin kiyyatu cufame. Ajaa'ib keessatti jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Abashaan kanuma godhaa turte. Egaa Tsaggaayeen suphuu hin dandeenye, biittiin Jawaar suphuu hin dandeenye, uummanni Oromoo maal akkam godhee fudhatee suphuu danda'a? Nuyi bar OPDO deeggartuu, OPDO aangeessitanii. An gaafan barsiisu seera heera mootummaa Itoophiyaa yuunivarsiitii keessatti gaafan barsiisu ijoolleen Oromoo waan biraa barsiisan har'a mootummaa ta'anii jiru isaan Abiyyi jalaltanii. Ijoolleen sun maaltu ganda namaa siin gahee maalirraa qabdaa waa'ee seera heera mootummaa biyya kanaa barsiiftaa mirga namoomaa kan isaaniiti keenyaa miti gurbaan maaliif waa'ee mirga namoomaa barsiiftaa naan jechaa tura har'a garuu isaan bilchiginnaadha haa ta'uti baras
maalin jechaa ture karuma kanaan waan guddaa jijjiiru uummata keenya aangeessuu dandeenya jennee yaadaa ture. Ijoolleen kun OPDOdhaaf falmiti gaafa jedhamu. Lakki there may be a hope jennee jechuudha. Har'a nun kan yaallee dadhabne irratti isinumatu yaalaan turre Jawaar sii miti kan yaalaa ture. Maaliif har'a deebinee suphinaa jettaa jedheetu uummatatu fudhatee by the way Itoophiyaaf suphuu kan jedhu ani afaan kiyya keessa bahee hin beeku. I don't think ittaana also kana jedhee waan beeka jedhee hin amanu. Garuu uummatichatu amma fudhate kan. Laal biittiin tun yoo diigamtees rakkoon keenyaa miti. Nuyi miti kan diigu. Despite our critical loyalty, diiga jarumaa har'a waa'ee mirga hiree ofiif murteeffachuu kan teebil godhee ajandaa godhatee jiru qaratee eeggachaa jiru warri Tigraay biyyattii san warra bu'uureesse keessaa isa tokkodha. In fact isaantu bu'uura isaati. Bu'uura Ethiopian civilization kan jedhamu. The Gi'is civilization kan jedhamu. Okay? Isaantu keessaa bahee biyya tana tajaajiluun biyya kana keessa jiraachuun hin danda'amu. Aan dhabamsiifamu malee akka sabaatitti ani barbadee badu malee biyyi kiyya barbadaa'u malee Itoophiyaan dagaaguu hin dandeessu warra jedhu wajjin warra jiraa nama gubu wajjin akkam godheen jiraadha jedhanii isaantu teebil godhatee jiraadha. Isaantu deemuuf jira. Nuun dura. Kanaaf Oromoon biyya kana hanga har'aatitti in fact if we take responsibility for the operation of the other the other nations and nationalities. Malee because nutu marsee eegaa jira jechuudha. So hin diigamuuf malti diigan isaantu du'i. Yaadni isaa burkutaa'ee jira. Oromoon kanarraa itti gaafatamummaa qabu. Oromoon waa hundumaa kennee jira. Xiqqaas gabbarre guddaa kanarra wanti goonu hin jiru. Uummannis isuma jechaa jira. Biyya caalu nyaattee Jawaar galaafachuuf yaaltee Jawaar tunaaf jettee dhaaddattu kana keessatti biyya isin gadi cafaqamuu qabdu eenyummaa keessan dhiisuu qabdu naannoon keessan diigamuu qaba nuun jettu keessatti suphuun amma dirqama keenya miti. Yoo fedhan abbaan fedhe haa suphu. Nuhi miti Oromoon dirqama hin qabu. Namoonni tokko Oromoon of ilaalcha isaa of ol guddisuu qaba. Biyyattii guddattii sabaaf sablammoota kaaniif itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Itti gaafatamummaa biyya sanaaf nu caalaa kan gabbareen jiruuti. Amma achi wanti kenninuuf hin jiru. Itti gaafatamummaa yoo fudhachuu danda'an warruma biyya san bakka hin taanetti geesse yaada san akka burkutaa'u akka xireeffannu kan godhe warruma santu itti gaafatamummaa qaba malee Oromoon irraa deebi'ee waanuma ofiisaatiif malu fedhii fi dhimma Oromoo irratti qabsaa'u qaba kan jedhuun qaba. Ummatichis kanuma fudhatee hin suphinuu kana nurraa qabiyaatu yaaltee dadhabde ammas yoo deebite si ejjeesa biyyi suni maaliif hin suphina jettaa kan jedhu dubbachaa jiraan jedhee amana. Gabaabumatti daangaan mooraa qabsoo Oromoo I think haala lamaan laallamuu danda'a. Tokkoffaan xiyyeeffannoo isa bu'uuraa qaamni sun qabu. Xiyyeeffannoo fi xiinxala rakkoo biyyattii ittiin ibsu qaamni tokko ittiin ibsu jalqabarra. Kanarraa ilaaltee kuni mooraa qabsoo Oromoo keessa jiramoo mooraa qabsoo Oromoo ala jira kan jedhu itti fufta. Jechuun xiinxalli isaa maali? Rakkoon inni adda durummaadhaan furuuf barbaadu maali? Dhimmi inni qabsaa'uuf kan eenyuti? Mirga eenyurraa rakkoo eenyurraa jalqabu kan jedhu tokkoffaa daangaa isa tokkodha. Kan lammataa akkuma itaanaan ibsee gabaabumatti kaayyoodha. Kaayyoo qabsoosaa galmisaa maali? Xiyyeeffannoon isa jalqabaa maali? Xiinxalli isaa rakkoo gaafa ibsu gaafa xiinxalu eessarraa ka'a? Eenyurratti xiyyeeffata? Isa gaafata. Kan lammataa
galmi kee maali? Galmi isaa karam? Maal achieve gochuudhaaf deema? Dhuma irratti maal argadhe jedheet injifadhe jechuu danda'a. Isaan lama kanatu daangeessa qabsoo mooraa qabsoo Oromoo jechuudha. Namni tokko gaafa rakkoo biyyasii impaayera sanaa xinxalu, rakkoo Oromoo dagate, rakkoo Oromoo lagate, rakkoo Oromoo gara sadarkaa lammaffaa sadaffaatti gadi cabse, yookiin immoo rakkoo Oromoo rakkoo biraa achirraa jalqabe kun kaayyoo isaatis influence godha, isarrattis dhiibbaa godha, galma isaatis hin murteessa. Kanaaf eessarraa ka'a? Rakkoon isa hooqsisaa jiru eessa jira? Namni tokko mooraa qabsoo Oromoo keessatti hirmaachaa jira kan jedhamu Oromoon rakkoo kana tokko lama sadi qabaa jedhee ka'a. Isa furuu qabnaa, isatti dhimmamee ka'a, isatu isa dhiphisaa, isatu halkan rafiitii dhoorkaanii jedhee yoo yaada ta'e achirraa yoo ka'e I think Oromoodhaaf jira kun. Furmaanni inni fidus, galmi inni itti dhaqqabuuf deemus, kaayyoon isaatis kanumarraa madda jechuudha. So xiinxalli isaanii eessarraa jalqabaa kan jedhu. Itoophiyaa irraa kaatamoo Oromoo irraa kaata? Rakkoon si dhimmisiisu, si dhiphisu rakkoo Itoophiyaati moo rakkoo Oromooti? Rakkoon Oromoo sadarkaa adda durummaadhaan dhufamoo sadarkaa lammaffaa ta'eetti ibsama? Rakkoon Oromoo akka rakkoo baay'ee keessaa tokko kan moggatti dhiibamee laallamu ta'uu danda'amoo rakkoo bu'uuraa ta'eetti fudhatamu qaba? The big elephant in that country's politics is Oromo. Maalif? Empirism kan ijaaramtes, kan irra dhaabbattus, kan tikfamtus, kan nyaattee bultus Oromoo irratti hundoofteeti. Maalif kana jenna? Abyssinian kan Ethiopian Empire taate bar gaafa Oromoo fi sabaaf sablammoota kibbaa irra dhaabbachuu jalqabde malee hanga sanitti Abyssiniaadhuma. It's the Abyssinian kingdom. It became Ethiopia. Gaafni isheen Itoophiyaa taate gaafa biyya Oromoo irratti Minilik miila isaa lafa kaawwatedha. Kun seenaa warri seenaa beekuu tanaffaa kana ibsuu danda'u. Abyssinia became really an empire when they stepped into Oromia. Gaafa qabeenya Oromoo fi faradoo Oromoo fi gaafa loltuu Oromoo ofitti hammatan biyya cabsanii empire har'a jirtu kana tolchan. Kanaafi malee Tedros faa maaliif kufan? Yohaannis faa maaliif ittiin milkaa'in? Biyya guddicha kan ijaaruudhaaf yaaluu dadhabaniiti miti. Garuu gaafa Oromoo irratti hirkatte, gaafa Oromoo irratti dhaabbatte, gaafa san jabaa taata. Kana warri har'a Oromoo kana ofirraa faccisuuf Oromoo qabattu malee Itoophiyaa cimsuu hin dandeessu. Abiyyi faas kana jechaa jiru. Okay? Kanaafi bu'uura ishee waan ta'eef Oromoodhaaf immoo bakki du'aa empire sana waan ta'eef bakki Itoophiyaan itti jalqabdu bakka Oromoon mirgi Oromoo dhumudha. Waan ta'eef gaafa qabsoo jalqabdu bakka cabdeerraa ka'uu qabda. Sanirratti xiyyeeffattee jalqabuu qabda. Rakkoon Oromoo yoo sittiin dhagahamne maaltu bade gaafa jedhamu gabrummaa jenna. Gabrummaa jechuun mirga dhabummaadha. Mirga hiree ofii murteeffachuu dadhabuudha. Biyya ofii bulchuu dadhabuudha. Qabeenya ofii tikfachuu dadhabuudha. Akkamitti godhee akka ibsuun beeku afaan Faranjiitiin collective agency kan waloo carraa murteessuu haala dhimma kee irratti ofiif murteessuu
kan akka sabaatitti waloodhaan qabnu isa san dhabne. Erga gaafa cabneetii jalqabe Oromoon akka sabaatitti sagalee tokkoon kanatu na baasa, karanan deema, kanarratti murteessa jedhee hin beeku isaa rakkoon bu'uuraa jechaa jira. Hiree ofii murteeffachuu gaafa jedhamu, walabummaa gaafa jedhamu, ofii keenyaaf numatu ofii murteessuu qaba. Murteessuudhaaf ammoo aangoo isa duraa collective agency jedhamu san ofitti deeffachuu qabnaa jechuudha. Reclamation of collective agency as a people akka sabaatitti jechuudha. Kanarraa yoon kaane kun kan bu'uuraati. Rakkoon adda addaa walqixxummaa dhabuun, lammummaa biyya sanii keessaa dhiibbamanii moggatti dhiifamuun, in fact saamamuun, lafarraa buqqa'uun, ajajamuun, asiif achi oofamuun, gaafa fedhe abbaan fedhe kifla agarsi godha, gaafa fedhe abbaan fedhe naannoo si godha, gaafa fedhe abbaan fedhe jibaatinaa meeccaa siin jedha, maccaa fi tuulama siin jedha, yerarnaa karrayyuu siin jedha, akka fedhetti lagaa fi maaliin si qoodee akka fedhetti si bulcha. Akkasitti ton ta'in Oromoon haala inni ofii isaatii of beekuu fi haala inni ofii isaatii of gurmeessu self organization qaba. Haala qaba, sirna qaba, seera qaba. Adda addummaa of keessa jirus haala ittiin bulfatu qaba. Kanatu dhabame gaafa jettu kun rakkoo bu'uuraa ta'e waa'ee lammummaa Itoophiyaa, mirga lammummaa Itoophiyaa keessan qabnu, filannoon godhanne, walqixxummaan qabnu, afaan keenyatu dagatame, eenyummaa keenyatu gad cabe, maal kan jedhu kanarraa madda. So eessarraa kaana akkamitti xinxalla rakkoo uummata Oromoo kan jedhu daangaa isa tokkoffaadha. I think kana gadi fageenyaan yeroo biraattis irratti dubbachuu jalqabu qabna. Collective agency is key. Isatu bade maddee rakkoon adda addaa kanarra qabnu. Rakkoon nageenyaa, rakkoon lammummaa, rakkoon mirga namoomaa, rakkoon dararamuu, rakkoon buqqa'uu, rakkoon baqachuu, rakkoon akka sabaatitti of wallaaluu, kuni hundi achirraa madda. Yoo wantoota kana hunda tikfachuu, deeffachuu barbaadde collective agency isa san kan carraa ofii keetiif murteessuu si dandeessisu isa bu'uuraa san deeffachuu qabdaa jechuudha. Maal jechuudha sun? Oromoon saba ofii isaatiin akka sabaatitti dhaabbachuu danda'u, biyya qabu, mirga qabu dha akka ittaanaan jechaa ture abbaa biyyummaa kan jedhu jechuudha. Oromoon saba. Sabni kun rakkoo qaba. Rakkoon isaa asirraa madde, rakkoo isaa achirraa madde immoo bu'uurarraa hiikuu qabna kan jedhu. Waaqoo guutuun gaafa jedhe, gaafa dubbatti maal jedhe? Hiddaan buqqifna. Yoo dadhabne ilmaan itti guddifna. That's it. Kun I think daangaa guddicha nam tokko mooraa qabsoo Oromoo keessa jira ofiin jedhu kan irra tarkaanfatee dabarreedha. Hin buqqifta. Yoo dadhabde ilmaan itti guddifta malee isa suphuudhaan, beessuudhaan, isa daddabsitee akkuma taanee walumaan haafufnu jiran wajjin jechuudhaan waan furmaata argatu miti jechuudha. Daangaa tokko xiyyeeffannoo keenya, xiinxala keenya kan bu'uuraa jechuudha. Kan lammataa galma keenya. Galmi keenya maalinni? Itoophiyaa toltuu taate nama hundumaaf tolte ijaaruudha moo Oromoo akka hiree ofii murteeffachuu godhuudha moo kaminni? Gaaffii lamatu dhufa. Tokkoffaa prioritiin keenya maali? Durummaadhaan kan falmannuuf maali? Lammata kan immoo sadarkaa lammataa irratti fudhannu maalidha? Yeroo tokko namoonni tokko gaaffii isa sadarkaa lammaffaa adda durummaadhaan as fidaniit isaan immoo nu sodaachisu. Yoo isin hiree ofii murteeffattanii adda cittan tokko naannoo keessan hundarraa lola waraanatu isinitti banamuuf deemaa. Lama isin keessatti rakkoo adda addummaatu uumamaa wal nyaattu. Sadaffaa access to the sea qabdanii. Okay? Landlocked country dha. Inni gaaffii sadarkaa lammaffaati. Okay? Tokkoffaan maaliif falman? Ammoo ollaa wajjin firan qabu Oromooni fira akkamitti horata? Fira kan horatu gaafa hidhattee jabaattee jabaa taatee argamte. Firri sitti dhufa malee ati
gabrummaa keessa teessee goda keessa teessee hamamtee maaloo jarana fira naa ta'a jechuudhaan irraa waan barru kana gaafa injifatte namuu fira siif ta'uuf kaatee sitti yaa. Kanaaf gaaffiilee sadarkaa lammaffaa kaastanii bakka hin jirretti jechuudha. Isarraa ka'anii namoonni Oromoo sodaachisan akka ofii isaatiif hin falmanne jechuudha. Sunis sirri miti. Kanas gadi fageenyaan waan xiinxalluudha. Garuu galmi keenya maali? Ammatti maali? Immoo kan tursiisu maali inni galmi keenya? Akkanaan yaadutti warreen hanga ammaatitti Itoophiyaa bara baraaf tiksaa turan Itoophiyaadhaaf wareegama hedduu kaffalan Oromoon jechuu kiyya. Haayilee, Baaroo kana maqaa dhahe. Leencoonis yaalee, Nagaasoonis yaalee laal Oromoon inni yaaliin hin jiru biyya san tiksaatuma jiraata. Jireenya isaa. Okay? Oromoon hanga hiree ofii murteeffachuutu isan qabaachuu qaba jedhuu dhiise. Biyyuma san tiksa. Biyyuma san suphaa oolu. Biyyuma san asiifachi geggeessaa oolu. Oromoon yaalaa ture. Galmi isaa maaliree gaafa jettu warri hanga har'aatti yaalaa turan maaliif dadhabanii maaliif milkii utuu hin argatin du'an gaafa jettu warri sun rakkoo Itoophiyaa furanii Itoophiyaa tolte Itoophiyaa haala bareedaadhaan uummata hunda simattu ijaarraa jedhan. Galmi sun eessaanuu nuun ga'uu akka hin danda'u. Tokkoffaa enerjii Oromoo akka jirutti bakka tokkotti baqsuu hin danda'u. Walitti guuranii humna itti horuu hin danda'u because humnatu faffaca'a. Akkuma sila siin jedhe kun bara 2018 ijoolleen Oromoo maaltu si galchee ganda namaa dubbii ganda namaa maaliif barsiiftati? Seera heera mootummaa Itoophiyaa, mirga namoomaa kan jettu biyya ati akka sabaatitti waliin jiraachuudhaaf fedhinnaadhaan keessa jirtutti mirgan qabaa mirga kana naa kabajaa jechuu dandeessa. Mirgi namoomaa ati biyya kana keessa teessee gaafatu maalinni? Maaltu si galchee ganda namaa deemtee waccaa kannaan jechaa turan bar ijoolleen sun dhugaa qabu. Yoo sirriitti gadi fageenyaan laalte dhugaa qabu. Maal jechuudha? Biyyattiin sin dhageessu si himiti sagaleen kee sirrii miti biyya sanaaf. Gurra biyya sanaatiif hin ta'u. Kan dhagahamuu danda'u kan biraati ammoo isuma agarra. Mana hidhaarraa hiikama eenyutu mana hidhaarratti darbama? Eenyu irratti lola waraanaatu banama? Eenyutu akkanumaan qawwee qabatee biyya keessa yaa'a? Har'a eenyutu akka fedhe keessa socho'a? Eenyutu hin socho'a? Faannoo hiikkachiisuun akkam nama sodaachisa? Waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuun nama sodaachisu. Bakka kana jira. Maaliif kan Oromoo dhagahamuuf hin jiru jechuudha. Collective agency hin qabdu jechuun mirga hin qabdu jechuudha. Bakka kan mana hidhaa kana keessa teessee mirga namoomaa maali barbaaddaati naan jechaa turan ijoolleen kun. Okay? Kanaaf kaayyoon galmi keenya maali? Mi'eessoon galmi isaa maal ture? Itoophiyaa tolte ijaaruu sabaaf sablammootaaf hiyyeessa biyya san keessatti rakkoo adda addaa keessa gararamaa jiru. Kanaaf hunda isaatiif through class revolution kana furuudhaaf yaadanii turan hin taane. Ijoolleen bara 1960 keessatti falmaa turan kanuma jechaa turan hin taane. Galmi Itoophiyaa fooyyeessina jedhu Oromoodhaaf milkaa'ina hin argisiisne jara kaaniifuu hin taane. Jarri kaanuu eliitiin Amaaraatu waan akkasii Itoophiyaa tolchuudhaaf yaalanii dadhabanii yaabbaan irratti cabanii hafan. Siyaasni biyya san keessatti milkaa'ee siyaasa sabaaf sablammoota hundee godhatee isaaniif loledha. TPLF, EPLF, OLF. Amma namoonni tokko OLF hin injifannee maal jedhu. Maal biyya raasaa kan jiru yaada eenyuti? OPDO'n maal fudhattee achi baate? Har'a namoonni adda addaa alaabaa eenyu fudhatanii deemu? Biyyattii kan raasaa jiru eenyu? Toltees baddees kan raasaa jiru eenyu? Otoo qawween qabaatin laala. Sadeen kana qofatu hanga har'aa injifannoo argata. Maaliif? Itti yaaduu qabda.
warri Itoophiyaa yeroo meeqa jaarramanii Itoophiyaa jedhu adda ciccitanii maal argatanii beekume deeman galmisaa in the end Amaara uummata kaan irratti aangeessanii biyya saamanii jiraachuu kan jedhu lola waraanaa haaraa uummata irratti banudha. Kanaaf Itoophiyaa kana tolchina Mararaan jedhutti Itoophiyaa kana tolchuun adda durummaadhaan fudhatame kan Oromoo sadarkaa lammaffaa irratti fudhatame akkasitti itti deemuu qabna kan jedhu jaarana yaalameet jira dadhabdanii dandeenye kun jiraa isin nyaachuuf jirti isin nyaattee isin jalatti Hacaaluu ajjeeftee Jawaar hiitee dhaabbachaa jirti kun hin ta'u jechaa jira. So ka daangaan mooraa qabsoo Oromoo eessarratti hundeeffama eessarratti gadi kaawwama yoo jette tokkoffaa xiinxala bu'uuraa isa jalqaba xiinxala rakkoo biyya sana isarraa jalqaba kan lammataa kaayyoo fi galmi keenya eessadha. Amma mooraa qabsoo Oromoo keessatti immoo tokko walqixxummaa yoo arganne lammummaa gonfanne jechuudha gaariidha achumarraa nu gaha karaa OPDOti. Okay? Isaan nu gahee jira. Aangoo akkatti galfannee jira. Ilmaan Oromootu aangoo irra jira kan jedhu. Ani akkan yaadutti isaan mooraa qabsoo Oromoo keessa jiran isaan ergamtoota Itoophiyaati. Ergamtoota warra kaaniiti. Kan isaan itti dubbatanis, kan isaan hawwisiisanis, kan isaan onnachiisanis, kan isaan harka turkuttaadhaaf itti deemanis jara kaan Oromoo miti. Okay? Kan lammataa Itoophiyaa dimokiraatessina. Itoophiyaa federaalizimii sabdaneessaa kan ta'e itti ijaarree Itoophiyaa biyya hunda namaatiif toltu goona kan jedhudha. Innis xiyyeeffannoon isaa Itoophiyaadha, galmi isaas Itoophiyaadha. Garuu karaa tooftaatiin Itoophiyaan dimokiraatofte, Itoophiyaan federaalawaa taate hiree ofii murteeffachuu waan hayyamtuuf sana keessa abdiin xiqqishoon jiraachuu mala. Garuu sadarkaa lammaffaa irratti dhufa dubbiin sabaaf sablammootaa dubbiin Oromoo jechuudha. Inni mooraa qabsoo Oromoo keessa jiramoo I think so. Garuu qabsoon Oromoo sadarkaan isaa kana keessatti maal dhimmi Oromoo bakka kan fudhata giddu galeessa moo isa moggatti dhiifamedha. Isa lammaffaati kan jedhu sirriitti ilaalamuu qaba. Kan sadaffaa qabsoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti kan jiran Oromoon hiree ofii murteeffachuu qaba. Oromoon walaba ta'uu qaba. Oromoon walaba ta'eetu biyya sabaaf sablammoota biroo wajjin ijaaruu danda'a. Otoo ofii isaatiif mirga isaa hin ibsatin, fedhii isaa hin ibsatin, uummata kaaniif dhimmamuun it's hypocrisy literally. Ani sabaaf sablammoota jaarmiyaa tokko sabaaf sablammoota walitti qabuudhaaf yaalu keessan amma hoogganaadha. Solidarity of Nations kan jedhamu. Yeroo hundumaa ajandaa qabsiisuudhaaf kan na dhibu anoo biyyi kiyya faffaca'ee jira. Anoo siyaasni Oromootu faffaca'ee jira. Maal qabadheen isaan walitti fida kan jedhutu na rakkisaa jira. Har'a boru amma walgahiin qabu. Maaliif kun ta'e nama mirga ofii isaa kabachiiseetu uummata kaan wajjin harka wal qabatee immoo biyya bulchuu, biyya tasgabbeessuu maalitti deema. Ofii isaatiif waan ofii isaa irratti murteessuu namni hin dandeenye maal qabaa maal fuudhee gabaa baha. You don't sell what you don't have. You can't give what you don't have. Kanaafi galmi keenya Oromoo walaboomsu jedhuun biyya jaarrachuu maal ta'uu danda'a. Garuu isa dura inni guddichi walaboomsu kan jedhu collective agency kee reclaim gochuu fi ofii keetiif at least murtoo tokko murteessuu ofii keetiif murtoo takka murteessitee san booda akkam yoo tolchine wayya fira akkamii horachuu qabna firri nuti horannu tarsiimoon isaa maali tooftaan isaa maali kaayyoon isaa maali akkamitti walitti hidhata qaba akkamitti walii gaarreeffachuu dandeenya kana sirriitti xiinxaluu qaba. Kanaafi xiyyeeffannoo isa jalqabaa fi xiinxala isa jalqabaa problem analysis and galma qabsoo qaama tokkootu
kana murteessuu danda'a, daangaa sana murteessuu danda'a. Qulqullinni yaadaa mooraa qabsoo Oromoo keessa jira ture hamma ta'e. Keessattuu erga gaafa Hacaaluun ajjeefamee hooggantoonni siyaasaa mana hidhaa buufaman jalqabee uummanni abdii waan kutateef biyyattii sana keessatti jiraachuun waan danda'amu miti. Ofii keenyaaf akka hiree keenya ofii keenyaaf murteeffan uummati keenya hidhatee loluu qaba kan jedhu gar tokkotti dhufee ture. Kanaaf kan biyya alaas maallaqa gaafa buusus gargaarsa namoomaatiif qofa otoo hin ta'in qawweedhaafis ture. Amma qulqullinni yaada akkasii hanga ta'e cabee jira. Maaltu dhufe? Ammas abdiin tooftaa karaa nagaa galma keenya akka geenyu nu godhuu danda'a. Akka milkoofnu nu godhuu danda'a kan jedhu yaadni qoqqoodamuun dhufee jira. Yaadni sun kan dhufe garuu kaayyoo irraa gadi jedhu otoo hin ta'in tooftaa irratti kan hundaa'edha. Tooftaa kamtu nu baasa? Amma abdiin jiraayi kan jedhu hanga ta'e namni tokko mee dhaabbannee haa laallu kan jedhu tu uumame. Qulqullinni yaadaa kan jedhamu garuu tokkoffaa xiinxala kee irratti hundoofte. Xiinxalli keenya dhugumaan gadi fageenyaan rakkoo qabatamaan lafarra deemaa jiru irratti hundaa'ee sanis of keessatti fudhatee kan laaludha moo kan akkasiiti miti kan jedhurraa. Kan lammataa kaayyoon keenya kaayyoo irratti qulqullina yaadaa qabnamu. Isa irrattis walii gallamu. Isa sirriitti madeessinee gadi baafachuu qabaachuu qabna. Amma hiree ofii murteeffachuu kan jedhu maal jechuudha? Haala kam keessatti hiree ofii murteeffatu? Yoom dhufa wanti sun? Prioritiin isaa amma moo yeroo muraasa booda? Kana hunda sirriitti qulqulleessanii uummata keenyaaf ibsuun barbaachisaadha. Gaafa walabummaa sun baasa jettus maal jechuudha? What is the content? Qabiyyeen isaa maalidha? Sirni garasitti nu adeemsisu kamdha? Kana sirriitti gadi fageenyaan lafa keenya ibsinee uummatatti nyaachisuun barbaachisaadha. Qulqullinni kaayyoo jiraachuu qaba. Akkanumatti harree wal duraa duuba deemnee harka rukunnee kanatu nu baasa jechuudhaan waan dhufu miti. Sammuudhaan yaada nu baasu irra dibnee deemuu otoo hin ta'in yaada nu baasu. Har'atti yaada gara tooftaattis jijjiiramuu danda'u, gara tarsiimootti jijjiiramuu danda'u. Kaaminni kan jedhu sirriitti qulqulleeffachuu qabna. Kanaaf irra deddeebinee mee gaafa walabummaa jennu maal jechuudha? Because wanti guddichi ani torban darbe kana keessatti baay'ee na aarse warri walabummaa gaafa Jawaar dubbatu warri walabummaa isiniin jedhu kun inkijiba malee ofii isaaniif itti namananii kan jedhu dubbatu. Kun I think this is a big claim. Kun waan dubbii guddaadha. Kana sirriitti xiinxaluun barbaachisaadha. Warri karaa walabummaatu nu baasa jedhu dhugumaan itti namanu, dhugumaan kijibdoota, dhugumaan yaadni sun nun baasu sirriitti qulqulleeffachuu qabna. Because walitti himuu qabna. Yoo dhugaa qabaate innis lafa teenyee dhugaa keetti ni sobna jechuun barbaachisaadha. Itti gaafatamummaan barbaachisaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maal jechuudha mee kun? Maaluma wanti nuyi feenu kun? Wanti onnee guutuudhaan itti deemnee itti wareegamuuf qophii taane kun yaadichi sun kami? Yaadichi injifatu kun kami? Karaan injifatu immoo tooftaan injifatu immoo kami kan jedhu irratti qulqullinni barbaachisaadha. Kanatu dhabame. Kana immoo namni dhagahu hin jiru. Barri bara fotoogiraaf bara kaameraati. Barri bara sagaleeti. Sagalee sanuu daqiiqaa tokkoof kan ta'e. Kana amma namni dhaggeeffatu hin jiru. Bubbuleetuma namni abalu maal jedhee deemee laalu yoo jiraateef jennee malee har'a yeroo dheeraadhaaf namni si dhaggeeffatu hin jiru. Kanaaf kana sirriitti bulleessinee gadi baafnee uummatatti nyaachisuun
barbaachisaadha. Uummata keenya yaada qulqulluu ta'e irratti ijaaruun barbaachisaadha. Yoo yaadni hin qulqulloofne diinnis yaada isaa afaan keetitti darbatee jala busheessa. Warri nu sodaachisuu barbaadus, warri yaada kana nu hiikkachiisuu barbaadus akkanuma uummata olii gadi oofaa oolaanii ittiin oola jechuudha. Kanaaf qulqullinni yaada siyaasaa qabsoo mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru sirriitti ibsamu qaba. Yooma homaa ittiin qaanfannu waan dhugaa qabna, waan haqaa qabna. Okay? Kanaaf kana sirriitti ibsuun diinaafis firaafis yeroon isaa amma. Kun tokko. Kan lammataa karaa tooftaatiin. I think adda addummaa tooftaa irraa kaanee wal dhamaasuun kun waan barbaachisu natti fakkaatu. Aan yeroo adda addaatti ibseen jira. Qabsoon karaa qawwee barbaachisaadha. Maaliif? Karaan ittiin kabaja argattu karaa qawweetiin. Namni mariidhaafis kan si waamu kan isin hin doorsisne gaafa waa hidhatte. In fact, ani akkan yaada kootti amma wanti warra Tigraay irraa baru, wanti uummata Walloo irraa baru, uummata hidhate. Uummatatu hidhachuu qaba. Jaarmiyaa yookiin immoo dhaaba tokko miti. Uummanni keenya ofii isaatiifuu nagaadhaan bahee galuudhaaf hidhachuu qaba kan jedhuun qaban. Because isaan uummata hidhachiisanii nurratti bobbaasan. There has been a consistent process of militarization, social militarization, societal militarization. Akkuma yaadattu. Miidiyaanis, siyaasnis, namoonnis, aktivistoonnis kanuma haasa'aa turanii uummata hidhachiisanii uummata kaan irratti bobbaasutti ka'an. Uummanni keenya bara kanatti hidhachuu qaba. Walloon kanaaf jalaa hafte barana. Silaa waggaa afuriif ji'a Ramadaana keessatti gaafa haleelaman ammatti silaa dhabamsiifamanii jiru isaan. Garuu har'a muka keessa isaa jiraatan malee magaalaan irraa gubate ilma jiru biyya sana. Biyya keenya biyya kana gadhiisnee garatti deemnu qabnu hin deemnu si jedhanii achi jiraatu. Maaltu ta'e achirratti? Dhaabaa miti kan isaan baraara. Qawwee of harkaa qabanidha. Hidhachuutu barbaachisa akka sabaatitti. Inni waan tokkodha. Garuu karaa nagaatiinis yaadaan hidhachuun barbaachisa. Yaada san hidhachiisuun warri aktivistoota, warri miidiyaa, warri beektoota hayyoonni kanarratti jabaatanii irratti hojjechuu qabu. Uummata yaada irratti hundeessanii akka gaariitti ijaaruun barbaachisaadha. Isaan malee hin injifattu. Qabsoo siyaasaa kan injifattu yaada jabaadhaan yoo gadi baatedha. Yoo yaadni kee dadhabaa ta'e hanga fedhe hidhattees bakka ga'uu hin dandeessu. Rakkoon Abiyyi har'a kanadha. Hidhannoo hin qaba. Namuu injifachuu hin dandeenye. Yaada isaatu burkutaa'aadha. Yaada Itoophiyaatu burkutaa'aadha. Yaada inni Tigraay irratti fuudhee deemeetu burkutaa'aadha. Kanaaf uummanni hunduu cichee lolee ofirraa ittisa. Keenyas har'aaf waan hin hidhanneef ofirraa ittisuu hin dandeenye malee lolaatuma mormaatuma jira mataa gadi qabatee. Mormaatuma jira. Wanti biyya alaa kanarratti argitu amma keessaa danfaa kan jiru hin suphinuu nurraa deemaa kan jechaa jiruuf yaadichi inuma jira. Harkatu qullaa ta'e. Harkasaatu. So inni waanuma jirudha kan jajjabeessuu qabna. Jaarmiyaa qofa miti. Uummaticha hidhachiisuu nu baasaan siin jechaa jira. Uummanni akka sabaatitti hidhachuu qaba. Duris kan ofirraa dhorkaa ture akkasitti bara gadaan nuuf tolte. Gaafa cabees kan cabe immoo waan qawwee of harkaa hin qaban. Uummaticha yaadaan ijaaruun, yaada jabaa irratti ijaaruun, uummaticha hidhachiisuun inni tooftaa jalqabaati jedhee namana. Garuu kana jechuun qabsoon karaa nagaan barbaachisu jechuun miti. Laal Itoophiyaa impaayerichi settler colonialism jedhamudha. Sirra qubatee jira, sirra buufateeti, sirra mataa keerra taa'ee jira. Bakka kanatti gaafa qabsooftu qawweedhaan abbaa aangoorra jiru dhahuu ni dandeessa. Garuu hin gahu. Sirra qubatee jiru immoo kanammoo yaadaan karaa nagaatiin qabsoon karaa nagaa yoo hin jiraanne kophaatti hafa qabsoon qawwee.
ani inuma bara qabsoon karaa nagaa jabaatee itti fufuu qaba. Akka haaraatti ijaaruu qabna. Qabsoo karaa nagaa irra deebiidhaan laallee kan nu baasu jabeessinee uummata ijaaruu qabna kan jedhu irraa hin dubbachaa ture. I think lama sadeen darban kana keessatti. Ammas itti fufuu qaba. Qeeqni warra kaafaa'ootiif nuti qabaachaa turre maaliif karaa nagaatiin qabsooftu miti? Maaliif karaa nagaatiin qabsaa'uu dadhabdanii? Mee hiriira nagaa kam waamtanii? Lagannaa kam gootanii? Lagannaa hojiitu jira, lagannaa gabaatu jira, lagannaa adda addaatu jira. Boycott kam waamtanii? Petition kam godhattanii? Silaa dirree siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran. Utus dirree siyaasaa keessa jiraatan. Utuu filannootti hirmaatanii barcuma wayii qabaatan paarlaamaa keessatti mootummaa achitti falmuun, achitti qeequun, poolisii isaanii busheessu, isaan itti gaafatamummaa isaanii akka cimsan godhu, kana godhu danda'u. Qabsoon karaa nagaa dirree siyaasaa keessa kan jiru kanadha. Isan danda'an dirree siyaasaa keessa baanirra jettee immoo qabsoo karaa nagaa geggeessine jettee suufii uffattee biiroo keessatti yoo teesse sunis qabsoo miti. Hanga isaan ammas sii faayyamanii gara dirree siyaasaatitti si waamanitti jira jechuun dandeessu. Bara baraaf kana godhuun immoo qabsoo miti. Kun vacationii fudhachuudha. You are on leave until election time comes. Sun sirrii miti. Inuma kana cimsitanii itti hafuufuu qabdu. Maaliif waggaa 2008 dura waan baay'ee godhaa turre. Har'a nurra jiru garuu cimaan turre. Poolisii tokkotu rakkoo ta'ee ture baras. Poolisii master plaanii cimsee uummata Oromoo adda qoodu, biyya Oromoo diigu, lafa Oromoo saamu, isa mormuudhaan jalqabe. Of course rakkoon Oromoo bara baraaf jiraate sun keessaa danfee bahe malee inni jalqaba master plaanii san ture. Baras kanatu rakkoo ture. Dimokiraasii dhabuudha. Hirmaachuu dadhabuu kanatu rakkoo ture. Biittiin biyya mana hidhaa Oromoo taate kan jedhu. Har'a immoo dirree waraanaati Oromiyaa. Ijoollee kichuutu ajjeefamaa jira. Waraana duula haaraatu nurratti aggaamamee jira. Waggaa 3 dabarsee jira. Bakka hundatti caccabaa jira. Kanaaf inuma jabaannee qabsoo karaa hundaan kan itti cimsinu amma ta'uu qaba kan jedhu malee mormiin keenya isaan maaliifi karaa nagaa nutti himuu kan jedhu miti. Dubbiin tokko maalinni warri lolatti jiru haa dhaabuu gaafa jedhamu immoo warra lola waraanaa Oromoo irratti labsee fi warra ofirraa ittisuuf dirree jiru bakka tokkotti laalanii isaan lamaanuu adabadhaa jechuun sirrii natti fakkaatu. Inuma kan jalqabe eenyudha? Waraana kana. Yoo waraana dhaabaa jechuun barbaachise kan itti himamuu qabu warra mootummaati malee warra ofirraa ittisna jedhee dadhabaa jiru kanaa miti. Warra Tigraayin hiikkadhaa jechuun dandeessu lolatu irratti baname. Maaliif waboon haa hiikkatu? Waboon haa mari'atu? Mariinis yoo barbaachise marii godhaa jedhanii kan itti himu dhiibbaa irratti geggeessuu qabnu adda durummaadhaan mootummaa biyyattii gara waraanaatti oofe ammas kakatee ammas uummatan ammas hiraarsutti kan jiru mootummichuma sanatu itti himamuu qaba. Kan dhiibbaan irratti geggeeffamuu qabu isadha malee warra ofirraa loluudhaaf falmatu miti. Warra jiruuf du'a keessa jiruuf sanaaf miti. Kan balaaleffachuu qabnus warra kaayyoo isaaniitiif dabanii jiran osoo hin ta'in jechuu ni qabnu duuriyyee mootummaa asii gadi uummata haleelu. Gaaf tokko itti gaafatamummaa fudhatee hin beekne mootummaa kan balaaleffachuu qabnu kan jedhudha. So tooftaa irratti ejjennee wal dhamaasuun barbaachisaa natti fakkaatu. Yaada injifataa lafa kaa'uun garuu dirqama keenya. Yaada sanirratti wal morkuunis dirqama keenya akka qulqullaa'ee bahu jechuudha. Kana booda yaada qulqullinaan gadi baafnee tooftaa yaada san adeemsisuu danda'u immoo mariidhaan
danda'ama. Wal falmaatuma baasuunis ni danda'ama. Tooftaan garuu laal tooftaa kan filatu namni hundi bakka danda'urraa waan danda'u qabatee waan of harkaa qabuun itti deema. Warri hidhate hidhannoodhaan deema. Warri hin hidhanne karaa nagaatiin kan jedhu deema. Warri immoo lakkiyanii daldaltuudhaa maallaqaan horadhee maallaqaan gargaaraa jedhus karuma danda'uun deema. Waan beekumsa qabna jenneetti waan dandeenyu gumaachina jechuudha. Yoo qabaanne yoo namni dhaga'u jiraate jechuudha. Kanaaf namni hunduu waan danda'uun gabaa bahaati. Maaliif kana dhiistee kanaa sanaan baateen jechuun hin dandeenye. Warri karaa nagaatiin qabsaa'uu dandeenya jedhu karaa nagaatiin akka qabsaa'u cimee akka itti fufsiisu nu immoo isaan gargaaruudhaaf asuma jirra. Nuyi gargaartuudha by the way. Warri biyya alaa jiru karaa qawweetis yoo ta'e, karaa nagaatis yoo ta'e, karaa miidiyaatis yoo ta'e, karaa gargaarsa namoomaatis gargaarsa godhuu dandeenya, deeggaruu dandeenya malee isaan utubuu dandeenya malee isaaniif harka laachuu dandeenya malee waan godhuu dandeenya hin jiru. Isaantu itti qabsaa'aa jira. Kanaaf nuyi asirraa uummanni keenya asirraa warra uummata Oromoo gara milkiitti oofuu danda'uuf deeggaruu qaba. Kanammoo godhuudhaaf kaayyoorraa qulqulleeffachuu qaba. Kanumatu jira. Kanaan ala nama filattuu qabdaa, ganda filattuu qabdaa, amantii filattuu qabdaa, tooftaa filattuu qabdaa. Kanarratti wal dhamaasaa ooluun waan gatii qabu miti. Wal xiqqeessuu fi wal caccabsuu ta'uu mala. Maqaa walleessii adda addaa walirratti oofuu ta'uu mala. Garuu ana xiqqeessiteef atiin guddattu Oromiyaan furmaatan argattu. Biyyattiin siyaasnis homaa furmaata argachuuf hin deemtu. Filannoo tooftaa qabsoo amma bakkam jirraa jennee ilaalle maal wayya amma maal godhu wayya kan jedhu irratti daddafeen qabxiilee 2-3 kaasee achumaan xumura. Tokkoffaa akkuma jalqaba irratti jennee lola waraanaatu nutti jira. Uummanni keenya du'aa jira, buqqa'aa jira, miidhamaa jira, baqataa jira, dhiigaa jira karaa hundaan. Lola waraanaa kana dhaabsisuun barbaachisaadha. Akkamitti uummata hidhachiisuudhaan, uummata yaadaanis, sibiilaanis hidhachiisuun barbaachisaadha. Uummanni hin hidhamnee hin hidhama, hin dararama. Uummanni hidhachuudha qaba. Qaamaan yaadaanis qawweedha, meeshaadhaanis jechuudha. Tokko. Lammata uummata rakkataa jiru kanaaf hatattamaan gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu Oromoon birmachuufii qaba. Yeroo adda addaatti karaa jirraatiin ni gargaara jennee gaafa kaa'amu. Uummanni Oromoo gargaarsa biyya alaaraa barbaacha deemuu hin qabu. Uummanni Oromoo uummata guddaadha. Lakkoofsa keenya gara humnaatitti jijjiiruun ni danda'ama. Namni tokko guyyaatti qarshii tokko baasee uummata keenyaaf hidhachiisuus yoo barbaade meeshaadhaan wal hidhachiisuu ni danda'a. Garuu uummata rakkatee jiru, beelatu jira, ongeetu jira, baqannaatu jira, buqqa'insatu jira. Muka keessa jiraata uummanni keenya. Rakkoo adda addaatu jira. Kun himamaan jiru. Kan jira kaantu himamaa jira. Kanaaf birmachuun barbaachisaadha. Kana godhuuf yoo fedhe Oromoon har'atti wanti godhuu danda'u akka lammii Oromoo tokkotti dirqama lammummaa isaa dirqama isaa bahuudhaan maal jedha lakkaawwamuudha. Ani jira Oromoodhaaf jiyoo jedhe keenyatti humna nuu ta'anuuf. Kuni I think tooftaa ammaaf barbaachisu natti fakkaata. Warra qabsaa'aa jiruuf isaanumatu beeka tooftaa isaaniif malu. Garuu nuyi maal goona? Dandeettii fi tooftaa adda addaa baasuudhaan yaada tooftaa ziisuudhaan dandeettii isaanii ijaaruudhaan garuu ni danda'ama. For example warri qawweedhaan loluutu jira biyya keessatti. Ijoolleen sun dandeettiin isaanii ijaaramuu qaba. Biyya to'atan akkam godhanii of jalatti bulchu. Because yeroo adda addaatti gaafa isaan biyya tokko magaalaa tokko seenanii bahan uummanni bilchiginnaan immoo jala deemteetti uummata isaan deeggare jettee yaaddu hunda. Kanaaf akkamitti biyya qabatanii of jalatti to'achuu danda'u. Lammata akkamitti biyya bulchuu danda'u biyya san.
biyya qabatan, biyya to'atan, lafa to'atan akkamitti bulchuu danda'u? Akkamitti diina irraa ittisuu danda'u? Uummata bilisa baasta lafaa miti gaafa lafa qabattu bar uummataaf jirtaachi. Uummata ati bilisa baaste jedhamu kana gattee deemuun hin barbaachisu. Irraa ittisuun barbaachisaadha, dirqama keeti. Nyaachisuun barbaachisaadha. Tajaajilli adda addaa, tajaajilli hawaasaa adda addaa akka itti fufu godhuun dirqama keeti. Ijoollee kana akkamitti gargaarraa, akkamitti utubnaa, akkamitti qaama isaanii humna itti goona kan jedhu caasaa isaanii jala deemnee akkamitti ijaarra kan jedhu barbaachisaadha. Because borus kan biyya bulchu isaan borus uummata kana gara hiree ofiif murteeffachuutti kan oofu isaanuma ta'uuf deema waan ta'eef jechuudha. Kanaaf warra qabsaa'u karaa nagaatiinis warra qabsaa'uun karaa adda addaatiin, karaa miidiyaatiin, karaa beekumsaatiin, karaa maallaqaatiin, karaa ijaarsaatiin kanaan isaan gargaaruun barbaachisaadha. Karaa poolisii burqisiisuutiin yaada poolisii ta'u. Warra dirree jiru immoo karaa adda addaatiin beekumsaan, ijaarsaan, maallaqaan dandeettii isaanii utubuun, ijaaruun, gargaaruun barbaachisaadha. Kanatu furmaata ta'a jedheen amanaa. Adda durummaadhaan garuu lola nurratti labsamee jiru kana dhaabsisuun dirqama keenya. Lola kana immoo mariidhaan dhaabsisuu hin danda'amnes lola kana hidhannoodhaan dhaabsisuu qabna. Hidhannoo jechuun necessarily loluu miti. Akka gara mariitti sin waamuufis kabaja argachuu qabda. Kabaja kan argattu immoo gaafa ofirraa lolteedha. Walloo irraa kana baran. Warra Tigraay irraa kana baran. Hidhattu malee namni si kabaju hin jiru. Akka sabaatitti Oromoon hidhachuu qaba.